Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota Idris Tube akkam nagaa fayyaa keessanii hashama harka fuun isin jenna. Har'a waa'ee komantii irratti namni gaafate jira beektanii namni komantii irratti na gaafate waa'ee sabskraayibii haala kamiin dhoffannaa kan jedhudha. Karaa salphaadhaan dhoffatuu dandeenya jechuudha. Waa'ee isaa irratti isin barsiisa har'a. Okay. Jalqaba irratti eessa seetanii gara Chrome irra dhanna. Fakkeenyaaf YouTube irra yeroo dhufu akkasitti jechuudha. Fakkeenyaaf my channel yeroo seenu viidiyoo isa gadhiise baay'ina isaa agarsiisa malee more about this channel waa'ee kanaa jechuun eessa kan jiraadhu maal waan guutamee jiru basic information dha kuni. Saniin ala malee wanti biraadha mul'atu jiru. Subscribe dhofachuu ni dandeessani. Gara barnoota keenyatti waggaa deemnu asumurraan Chrome irra seenna jechuudha. Walumaa galatti Chrome irra yeroo seennu duraan waan biraa waan dalagaa tureefu wanta biraati natti dhufeeti. Kanaaf waddanan dhahe keessaa hin baachuudha. Okay. Asirratti hin dhaha. YouTube ni osni ba'eeraati osni ba'eetu YouTube koomettanii barreeffatanii ni baachu. Amma gaa YouTube koon ba'e waddanan dhufa. Desktop site fayyadamu qabdan kan irraa afan jechuudha. Desktop site irratti fayyadama. Akkanatti maal garam nageesse amma gara YouTube itti gara wanti deebise jechuudha. Gara desktop site profile irratti hin dhaha. Amma YouTube studio seenuuf deema jechuudha. YouTube studio irratti yeroo dhiittan waan sin qabuufu akkanatti yeroo tokko qabdanii teessanii yeroo qabdanii teessan maal open a new tab in group sin jedha tokkoffaa irratti dhootan jalqabaan irratti eeggana xiqqoo I think xiqqoo dadhabaasiya. Amma yeroo kan sin dhufe amma banameera garuu isa sirrii ta'e isinii kaayare isa x kanarratti tun taane kan isatti aanu kanarratti hin dha'u qaba jechuudha. Kan agarsiisu beektanii asirratti hin dha'a. Maal ta'a gara channel disboard gara YouTube studio tti nageessee jechuudha. YouTube studio irra dhaqanya. Yeroo YouTube studio irra dhaqe setting kan jettu jallaatti ni agartan. Afaa profile kiyyaan asiin kun YouTube studio dha. Profile bakka profile kiyyaan gad dhufe xumura irra bu'aan ga'e akkaratti setting kan jettu ni jirti. Irratti hin dhaha. Yeroo asirratti dha'uun jechuun setting general channel upload default dha, permission dha, community dha, agreement dha. Channel kan jedhu fayyadamna jechuudha. Channel kan jedhu seenna. Channel irra yeroo seenne advanced setting kan jedhu fayyadamna. Basic information kun yeroo darbee ibsee jiranitti fakkaate isatti aanu advanced setting irra fayyadamna jechuudha. Advanced setting irra yeroo seennu gadi dhufnu hara asirratti waa baay'ee jira garuu waa'ee subscribe bichaadhaan kan ibsu barbaade subscriber account jedha. Display the number of people in the subscribe my channel jedha. Kana yoo ibsine akkana godhee yoo ibsu fakkeenyaaf subscribing kiyya maal ta'a save godhe fakkeenyaaf jedha. Amma kottaa addana dhufna. YouTube hiyyaran dhufu fakkeenyaaf. I'm Nick Nimmin, and I'm a StreamYard user. Ini mudah saja subscribing kiyya. Amma sumarratti deebina haa xumurruuti. Setting irratti dhoonneeti irra deebine
chaanal irratti dhawna basic information biyya jiraatudha kuni country of stance dha keyboard waa'ee maal akka inni ibsituudha kuni maal akka barsiiftu akkuma ta'eefu kana hiyamuu raayitii qabdu tun jechuun raayitii qabaatu hin qabdu irraa kanatti gwaan irraa yoo raayitii kan qabaatu ta'e yeroo sun irraa haxxan seeviin kun ni dhufa la fakkeenyaaf amma gwaan raayitii godhanii irraa sun seeviin hin dhufu jechuudha gwaan irraa kaase kanatti seev kan jettu ni dhufti as butee sun agarsiisa kun seev kan jettu eegale raayitii kan irraa kaasneeti subscribe account dha display the number of people in the subscribe to my channel kanaafu seev goon akkasitti wantiin keessan dhokata jechuudha subscribe keessan waan dhaggeeffattaniifu galatoomaadha dabalataan immoo komentii irratti na jajjabeessaa yaada keessan kennaadha warrootni yaada kunoo asitti fakkeenyaaf burtukaan Hudaa Abdiishaa Muraad galatoomaadha warroota komentii kennitan na jajjabeessan galatoomaa isinii jedha haala kanaan jechuudha haala kanaan sirreeffatuu qabdan barnoota komentiin isin kennitan walumaa galatti na jajjabeessa waan ta'eefu yoo irratti na ibsitan yookaan immoo yaada komentii naa kennitan yookaan gaaffii wayii gaafatan jawwaalli kana jalaa ta'e yookaan wanta akkanaa godhachuu barbaaddan komentii keessan irraa ka'eetiin jabaachaan deemachuutti qophaa'a waa isin barsiisuudhaaf kanaafuu waan dhaggeeffattaniif galatooma ulfaadhaa isin jedha YouTubein kan duraan barumsa irratti kennaa ture na jalaa gubatee Ramadaana keessa akka tasaatuun beekin viidiyoo copywriting baay'ee of eeggadha warrooti keessumatti YouTube fayyadamtan copywriting wahiidhaan kutamaadhaan inni huccaa dheedheetu natti toleen nan gadhiise saniin kan ka'e innis naa kennee ture sagantaadha guyyaa kana kaasuu qabda dheena imeelii natti dhufee ture imeelii san ilaalle yeroo Ramadaana beektanii halkan akkana dalagaadha guyyaa ni rafna akkasanitti irratti narra gubatee amma isa kana na jajjabeessaa na cimsaadha sinin jedha subscribe naa godha sinin jaaladha galatooma waan dhaggeeffataniif ulfaadha